Guyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessaa Oromiyaa irraa qophii addaa maatii ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa waliin taasifne guyyaa gaafa 14 ji'a 2024 lola keessatti boojaman ilaalchisuun gaaffii fi deebii taasisnedha. Kan isinii waliin turu ana Leenjisoo Digaatii hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Hayyee maqaa keessan aanaa fi bakka jireenya keessanii nu ibsuun dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya waliin wal baraa. Boorana Mardaasaa jedhama. Boorana Mardaasaa Nyaaphaa Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti dhaladhee ganda Beereettota jedhamu keessatti guddadhee jira. Baqqalaa Mardaasaa jedhama. Aanaa ammayyaa keessatti dhaladhee Beerree keessa kan jedhamu keessatti dhaladhee hawaasa ta'ee jira. Hayyee isinii lola keessatti akka boojaatamtomtuu dubbatama isin waraana moo hawaasa? Gaariidha gaaffiin kunis hawaasatti malee waraana miti. Waraana miti hawaasa wajjin jira. Hayyee waraanni mootummaa maatii keessan eegu jedhu sababii qaamni yookaan waraanni mootummaa kun isin eeguuf maali jettu? Egaa waan isaa nuyi odoo hin galaminidha wanti iddoo tana taa'ee nuti wanti qoomni nurra qaqqabee waraanni kun safareef gonkumayyuu wanti beeknu hin jiru akka mataa kootitti wanti nan beeku hin jiru. Maaliif yoo jettan immoo sochii kana keessatti yeroo adda bilisa baasa Oromoo kun waraanni kun socho'aa ture ijoollee keenya wajjin socho'aa ture nu bira turaniiru wanti isaan nu godhan hin jiru wanti isaan nu gaafatan hin jiru wanti isaan midhaan nurraan geessan hin jiru akkuma hawaasatti wajjin jiraataa ture. Kun immoo haala nuti hin beekneen fidanii qubsiisan malee nuti gaafii keenyas miti wanti nuti taanee miidhamne qabeenyi tokko badee dirjitiin tokkollee jiraate kaapitaala kanarraa eegama jedhee wanti iddoo tana bachiisee fi waan hin jirredha kun deemee garuu qubannaan isaa kun eenyuuf amajaajii ta'e eenyu walitti buusu nuyi fisin gidduutti ijoollee keenya gidduutti adagaa kana firfirtee amma waan keessa hin jirretti itti laaqamne kana wanti taaneef inni garuu akkattaan itti ilaalu hin beeknu odoo miidhamne odoo nama keenya keessa tokko miidhame lama miidhame kanaaf jenna kun amma hin jirretti nuyi maal jennee kana eenyu jenna asii olee ajajuu hin dandeenyu haa ta'ullee malee nuyi gaafanneerra wanti kun nun fayyadu waraanni kun nun fayyadu jennee gaafanneerra nuyi illee miilan dhaquu baanne obboleessa keenya gaafachiifanneerra innis deebii quubsaa nuun kennee akkuma jirru taa'e innaa waggaa amma kana odoo hawaasa irraa layyaa'amne waraanni iddoo tana qubate nuyi akka waraanatti ilaalamne waraana iddoo tana jiru namni nutti hin maxxan nu wajjin hin jiru yoo namni du'e awwaalcha hin dhaqnu boo'icha hin dhaqnu qoqqobbiin nurratti muramee akkasitti jiraataa turre nu har'a immoo wanti iddoo tana taa'anii har'a haa jedhee waraanni kun walitti dhufuun guyyaa gaafa 14 gaafa nutti dhuftan sanbata ganama sana qofa argine sanaan dhaabbanne achi badan wanti waraanni kun immoo waan irra darbee nu godhe hin jiru nu to'atee akkaataa irra jiru kanatti nu gaafiidhaaf malee wanti waraanni kun nu a'ee nu qabee nu hin deeme hin jiru wanti nu rukute hin jiru waan fannaa addaa nu godhe hin jiru irra caalaa wanti gammadaa jiru akka garaa kootitti akka maalitti irra caalaa wanti gammadaa jiru akkaataa abbaa akkaataa obbolaa waan nu wajjin rakkattaniif irra caalaa maatii nu bira hin jirre yaaddaa malee nuti bashannannee quufnee akka maatii keenyatti jiraataa jirra irra caalaa waaqa bira argadhaa isin kennuu hin dandeenye itti dabaluudhaanis immoo hawaasti isin nu fuutanii bira dhaqxan kan nu gaddu malee kan nutti eenyu jiru takkaan agarra nuuf gaddu malee wanti isaan eenyu jedhan hin jiru akkaatuma ilaalchatiin nu ilaaltaniin nu kabajaa jiru galatoomaa jechaan jira. Hayyee meeshaa waraanaa qabatanii turtan eenyutu isiniif kenne? Meeshaa waraanaa kana kan nuuf kenname helikopteriidhaan dhufee yeroo duraa yeroo waraanni iddoo tana qubatu duraan nun addaa ture helikopteriidhaan dhufee iddoo tanatti bu'e meeshaan kun bu'ee humni qilleensaa nu hidhachiise kan dhufee humna qilleensaati kan dhufee nu hidhachiise humna qilleensa meeshaa kana maatii obbolaayyaan ilmaa kana kan hidhachiise humna qilleensa garuu ergamni isaa achumaayyuu erga nurka galee waa'ee meeshaa kana namoonni hubannoota qaban hin jiru meeshaan kun erga nurka galee ganama jara kanatti geessinee kennina galgala fuunee bira keenya sa'aatii tokkoon geessinee jaratti kennina wanti qabannee olii gad socho'uunis hin jiru socho'uunis hin dandeenye kun immoo maal uume yoo jettan meeshaan qabannaan kun maal uume yoo jettan ilmoo keenyaan adda addaan fageesse ilmoon keenya amma duraan akkaatuma adeemsatiin isin wajjin socho'aa turaniif baay'inaan guyyaa meeshaan kun dhufeeyyuu ijoolleen kun nu baqatti malee kan kuufaan hanga waggaa sadaffaa keessa jira achuma jira waraanum kana keessa jiraayyuu haa ta'uuti odoo ammum kanayyuu miidhamne ta'e irra guddaa isaa wanti nagarramaa jira odoo miidhamne karri keenya qalamee agbaabii malee rukutamne karri keenya agbaabii malee fuudhamee gaafii humna olii nutti dhufee laadhaa jennee reebamne himachuun keenya guddaadha nuuf jechuun guddaadha fidee waan kan nurraa dhaabuun gaariidha. Hamma kun hin jirre akkaataa obbolaatti aksiraattoota wajjin jiru fidee waraanni kun iddoo kana kaa'ee kuumarraarran nu qaqqabsiise. Hayyee mootummaan akka waan dutaniitti gabaasee ture obboleessi Yilmaa Mardaasaa akka du'e ibsu inni akkamiin du'e isin lubbuun jirtu kanarratti maaltu isinitti dhaga'ama? Egaa kan qabamne kallattiin keenya mana tartiibni taa'umsa mana keenya adda adda ani du'a isaanii daandii walakkaa ga'ee dhagaye. Nuyi akkaataan itti baay'ee du'an hin beeku mataa kootiin.
dugdaaf garaadha inni keenya. Ani kallattumaan dhufanii mana dhufanii meeshaa iddoo jiru harkaa fuudhan. Anis bahee dhukaasan naqne hin dhukaasnes. Isa sana akkaataan itti du'e hin beekanan. Garuu du'ataan wasitti hin dhagaye. Malee miidhaan ariyatamnee ariyattanii waan nurguttanii miti akka hin dhagayetti immoo karruma isaa irratti meeshaa qabatee gadi bahee rukutamee du'e. Otoo tokko ta'u jedhama. Kan itti dhagaye gabiran jiru kana la. Malee namni salaamidhaan meeshaa kana ho'uudhaa jireenyaa gaafatan hidhattanii beekamaadha hoo dhoksuu waan hin danda'amne hoo ragaatu jira hoo hidhattanii hidhanneera meerare kunoo namni tokko wanti namni ame gaffa'ame hin jiru. Anillee baay'ee barumsa isin qabu iddamboo nutti kennanii masaraa kana nutti kennaniiru galgala koottaa fudhadhaa immoo sa'aatii tokkoon fidaaji nuti guyyaa hojjaadha uulla hawaasarraa hin cinne iddama waraanni mootummaa kun dhufee nu akka baababee qabe utoo duune namni nu nawwaa karaa rigitti baanu hin qabu waraanni adda bilisummaa Oromoo kun nufaan otoo nyaatu nufaan otoo dhuguu otoo nooruu ni baruu walirraa isaanirraa qabnu otoo dhufanii afatanii rafanu otoo takka farankaa diimaa tokko nu qaxxeen otoo waan ta'u nu gaffa'iin ani mootummaa akkitti dhufe akkaataa itti erga ani hin beeku kan dhufee qubate arge dur dhufee daandii darba isa kana galgala dhufee ennaa lafa barii lafa qoonfaruutti ka'e maa inni kun jennee gaafii gaafannaa hin taa'u jedhame jedhe maaliif jenni maaliif kun rakkoo qabnu rakkina qabnu qabeenya guddaa wayiin jiru akkuma biyya Itoophiyaa ta'u lafa haadhannee qotannee jiraanna xaa'obbaa keenyarra jiraanna otoo gabaroota maa inni kun kan iskiftan motorri wayiin jiru wanti midhaan daaku wayiin jiru maashinni wayiin jiru kan maaliiti jenne baay'ee itti dubbannaan egaa fidee jedhaan bilbila isaa hin beeku ani takka bilbila innatti hin dubbanne bilbila isaa hin qabu anis itti hin dubbanne innatti hin dubbanne erga waraanni mootummaa kun dhufee nurra qubate rakkonya guddaa akkana lagan ceef namatti hin baa rakkoon guddaan nutti dhufe sirma baga dhuftanii nageenyan otoo nafseen keenyan du'in otoo duunee awwaalaa hin dhabin otoo daa'imni keenya maseenatti nafin amma isin keessatti yooni du'ellee Oromoo koo keessatti hin du'en jedhama edda waraanni sun dhufee baay'ee qoqqobbiin nurra ga'ee ollaadhaan buna walitti dhugnu biyyaan yoo du'e hin dhaqnu shaniin biyyaatu immoo nuti dhufnee isin awwaallu jedheeti marsii nuu kenne nuti immoo maal goonetu humnaan kootaa nu awwaalaa jennee otoo jennuuyyu kun dhufe waraanni adda bilisummaa Oromoo dhufe dhumnaan nu fudhatee nuun bahe inta sasaattan jedhee nu fudhatee nuun bahe idda gaafa nuun baheeti inni carqii qabu carqii nutti baafate caamma qabu caammaa nutti hikkate irbaata gaarii gaa nuu laate nageenya nuu afee nuu laate nu bashannansiise jiraanna anumaa rakkoon takkaan irra hin qaqqabne ammayyuu rabbi sinaa eebbisuu eebbifamaan jedhan karaa mataa kan kooti. Akkuma inni tuqee kaate kana waan dinqii boolla qota 5 qabu murtee isaanii gaafadhaa jedhan. Maal goona biyya biraa nafnu teenyeet birrii 50 ijaa baaneen qonneefuu sinii kaffallaa ya biyyaa gaafa duuneetinum tarkaanitan nu godha birrii 50 ofirra keenya du'a boolla qonnaa irratti waan laga ceeneen qonneefu kana fa'i keessa kan jiru kana fa'i isa kana immoo guyyaa sana dhugaa ammas irra deddeebi'uun funyoon bareechuu jedhanii maatiin amma sana halkan sana kan quraattatee yeroodhaaf qabameera lafti nu bari'ee maatonni daa'imoonni sana qabamanii maatiin sabni gaafattan isinu maal gaafattan maal gootuu jennaan nu adagaa kan nurra kaa'isan jennee maatiin tokko maal isinii wayyaa jennaan nu adagaa keessa jirra maatuun nama sana adagaa keessa hojjetaa nuti waan isaa maalitti beeknatu maayyii kan nurra qubate argine ammas immoo rabbi isinii haa tolu miidhamni nurra geenye daa'imni keenya daanditti nurratti moonye kan keessa irraa nu kennitanii nu nyaachisaa nuuf isaa turtanii jedhanii isin galata galfatanii hin galle maatiin namni 23 ijoollee xiqqaadhaa kaase nu lamaan tafe malee ijoollee nama 23 ta'u bartoota wajjin maatii manaa wajjin ammi kun bisanii hin galle walum bira jirra waan nuyi fattarree miti kanaaf ammas gara fuulduraatti wanti ta'uu malu maalinni inni tun wallaalee nu wallaalchite kanarraan nu gahe nuti akka mataa koota abbaan fee maan fe'aa jedhe ani jaarsi kun haa'ottii sanarraa socho'ee jiraachuus hin danda'u eessumatti dhugatamaatti yoonan fudha jedhe ani galuus hin danda'u wanti nu beeku irra jiru garuu wanti isin nan dhiif yoon an isin dabarsee hin dhageessu nan dhiif hanga kanan taane namoota achi jiran namoota naannoo sana jiran nu dabarsitu nuti gallee biyyeen keenya qotannee keenya malee homaa erguu naqnu dhaquus hin dandeenyu yoo dhaqnees hin bareennu bu'aas hin buufu intala dandeenyeen kan galchinu kun ijaarsa ani immoo durayyuu dhalan waan sochoonee waa fi goonu jiru achumarra gargaartanu akka gootanu amma dandeettii kootii amma kana dura nu gargaaraa turtan ishumarratti gallee akka hojjetannu malee wanti gara katamaa deemnee katamaatti gallu hin jiru isum nu beeksisaa nu beeka waraana socho'aa naannoo sana jiru nu qabsiisa hawaasatti makamne akka hawaasa wajjin akka duratti itti jiran nu taasisa adaraan isiniin jedha adaraa harka isin kana nu beeksisa. Amma waan isin gaafadhu lolli suni naannoo kamitti baname? Ani guyyaa gaafsanaa kan guyyaa gaafsanaa gaa hirrafna rafiiti keessatti dammaqne banamti isaa eenyu kaampii dhumsaanii irratti kaampii jechuun
iddoo waardiyyaa eeganurraa calqabee natti fakkaata. Waardiyyaa iddoo eeganurraa calqabee hanganumaatti amma kaan bittadee. Eegaa nuyi ganama kan nu jennee lollichi kan jammarame ana ammayyaa keessatti ana ammayyaa ganda birrii turtira gooxii goosuu jedhama bakki nuti jirtuni. Gooxii sanarratti kan calqabame calqabbiin isaa waardiyyaa kan eegamurraa ka'e. Waardiyyaa kan eegamurraa ka'e waardiyyaa buqqisiisanii waardiyyaa afananii waardiyyaa irra immoo kaampitti darban. Kaampidhaa buqqisiisanii kaampirraa argatanii akkuma karaadhuma reeshina fe'achuu deeman hin beeku. Gara gindootti hagaggee kaa'anii amma qabanii amma booji'anii gara gindootti argatanii deebi'an. Kan booji'anii kan qabanis qabanii du'ee akkasitti addaan gale. Waan iddoo sana jiru waan isaan kuutanii jiran barbadeessanii biraa deebi'an. Ayyee erga waraana bilisummaa Oromoo bira dhuftanii immoo akkamitti jirtu? Qabiinsi isin asfame maal jettu? Kanarratti immoo dhugaa jechaatuma turre kana nuyi deebisuu hin dandeenyu waaqarraa argadha. Hidhamaan tokko yakkamaan tokko kan yakke tokko akkasitti miti kan jiraatu. Maqaadhaaf nu qabdanii hun deemtan malee tokko wanti qabne hin jiru. Wanti beeknu hin jiru, wanti dheeboon hin jiru. Waan kan miiccannu kan keessan, irbaan nyaannu kan keessan, kan dhaqni kan nu kan keessan, bunni kan dhugnu kan keessan, shaayiin kan dhugnu kan keessan, qursii misaa amma hiraatatti kan nyaannu kan keessan. Qe'eedhumattuu akkaatti takka sadii nyaannee hin beeku. Irra deebinee tokkicha ganama buna dhugnee baana. Gabaam keenya ollee galle. Erga qabamne garuu hin beekan qe'umattuu yoo galle itti bara natti hin fakkaanne. Irra caalaa kan immoo mudatna jedhu guyyaa nuti sila maatii yaadachuudhaan mala guyyaa sooma hiikaa keenya sirriitti akka waan mana jirru maatiin nuti bira dhaqnee isinuma wajjin jirru ofii tuftanii nuun kenneeti ofii keessanii tuftanii nuun kenne maatii yaadinaa jettanii ayizoo jettanii ofii tuftanii nuun kennine wanti nurra qaqqabe maaltu jira gammachuu badhaadha malee wanti kana jennee wanti nurra qaqqabe hin jiru garuu egaa yeroo tana agaataamii manaa baanee wantoota bodda'aman hin argine kan tokkotti lapheen baabada malee wanti nuti rakkanne hin jiru. Anillee homaa badaa itti dheeressuun dhaquu isaan nuti dubbate nuti mataa kan keenya waa'ee daaddoo kana gaafa qabamne manaa baanete har'ee ji'a tokko guutuudha bultii tokko hanqate nuti waan rakkanne beelofne akka hidhaatti siqqa qabne waan nuti jenne hin jiru nyaataa hooma nyaataa shaayii gaarii dhugaa amma dhiqataa gammadaa taphataa isin faana afaan keenya nutti haasoftu afaan keenya isinitti haasofna nageenyaan amma yoo qaqqabnu yoo maatii maal ta'e laata maatii yaaddaa laata isa nuti turre kana jenne malee wanti karaa kan keenya siqni tokko nurra qaqqabee rakkinni tokko nurra qaqqabee wanti nurra yoo nuti nyaachuu dhuguu malee bashannanuu malee wanti nuti rakkanne wantuu hin jiru karaa mataa kan. Ayyee hawaasa keessa waggaa jiraachaa turtanii namoota naannoo keessanii waliin akkamiin akka jiraachaa turtan waraanni hawaasa irraa addatti isinii ni eegaa? Duraan dursaa yoo isinis waanuma beektanudha. Namoonni amma wanti tokko gidduu galutti muktinnaa cabee falataan tokko gidduu galaa akka jedhan tana nuyi naannoon jirru tun dhaloota bichaa isa dhugaa ilmaan obbolaa ilmaan eessummanii amni kun kullattii argitan sunti fira bichaadha fira duwwaadha miintee jaala kiristinnaa saanuma wal keessa deemnee namaallaan jennee kan wal kadhanne firoo maridara caala duraan afaanii fuunii kan afaan wal keenya erga guyyaa waraanni keessa nagayeeti jarreen kana wajjin nu nama jaanqee jiru qofatu duunus kaanus waliin kaa malee waan dhagaamu waan biyyas gaafattan nama jaantan malee ammi sun inni miinteen inni jaalaa inni kiristinnaan duuna du'a isaan dhaqne nuti rabbi haa toluulaa kunoo jaarsa dhiingada du'e maleellee homtuu nu keessaan duune jaalli kiristinnaan keenya kan du'e baay'eedhaan dhaqne manaa baane laga tokko seenee hin dhaqne maaliif namoonni hin kooman yoo nuti namatti makamne talay warri daa'imni keenya la jiru namatti makamne maal qo'achuu deemte maal dabarsuu deemte jaakeetti maal dabarsa deemtaa kan qo'atamu kan qabatamu namoonni nu bira jiran immoo maal isinii ergaa maal ilmoo keetii fide fo'amnee sidee dhaaban biyya keessa fo'amneeti warri ijoolleen si waliin sochiitaa ta'an dhaabanne irrayyuu waaniti kan sanarraan ka'e hawaasni akka qoreetti yoo ormiyyi inni namni itti birmatu hin jiru dhugaa rabbiitani kuni waan sobantu nama dhiba malee wanti keessa darban laayifiin jireenyaa keessa dabarsan nama rakkitu kichaa wanti immoo nama sodaatanis hin jiru taatee narra qaqqabe utuun nagaa qabu namarraa wanti hin fo'ameef dhukkubsadhee dhaqni kootiraa himi beela'ee karaa dhaqee himi gargaarsi namna gargaaree duratti wal gargaaree daadoo wajjin hojjan aramaa wajjin hojjan indi abbaan koollee nana baarreoo maaltu natti dhufee kan jedhu sammuu kan nu anneessaa jiru innaa kana waan fideef waaqa beekaa ammas kuma argitan kana dhimmi nuti jibbamneef dhimma tokko iyyuu qabu dhimma waraanni fi iddoo sana qubateef malee maaliif immoo waraanni kunis hin ba'a qorannoodha jedha namas hin gaafata himmiidha kanaaf namoonni isaantu fidee achi keewwate of marsisiisee ilaalchi namaa gaa walqixame isaan of eegsanii nutti bobbaasaniiru haala jedhuun jibba galee xanassafamee jira kana karaa tana kan jiru. Bareeda jettanii bareeda waanuma manatti nu rakkisaa jiru nu gaafataa jirtu kun waan gaarii nu gaafatta waan irraanfataa jiru nu gaafattanii yoo nuti baanee akka nuun jedhanu waraanni achi taa'u
formeeshinii nuun kennitan isinuu eegaa jirra. Formeeshinii akkamitti nuun kennine karaa jarri kun deema, karaa jarri kun galan, karaa jarri kun naannanii deeman iddoo isaan oolan nuun kennitan jedhanii nu gaafatu. Ennaa isaan nu gaafatan nutoo namatti hin dhaqnu, namni nutti hin dhufu akkamitti gaafannat akkamitti nu gaafattus isin nu gaafatina. Nuti namatti hin dhaqnu, namni nutti hin dhufu hin argitu kun ooyyuu. Nuti baanaan maasii keenya oolleet maasii keenya galgala naa galee isin biratti goleeta isin nutti kennitan kana fuunuuf bira bulchina. Ganama fuunee isinitti kennine gara maasii keenyaa dhaqna jennee maalsii deebifna. Ijoolleen koo mucaan kan koo kan heerumte ilmi kan soddaan koo kan intala koo fuudhe isin keessa jira iyyuu intalli koo mucaa harkatti baattee dhufnaan maali guuruu dhufte intalli kan kee jedhanii qabanii ishee wajjiniin dunkaana hidhanii na bulchan. Mucaa tokkitti harkatti qabattee dhuftee abbaan ana dubbiftu umbareeshinii isin keessa deemtee isin beektee qotaattartee tamaartee timirtii hin qabdu isin bulchiti jennaan yookaan asii haacit yookaan si biraa teessu jennaan kamsii wayyan intala koo jennaan ani mana koo gateen deemu mana koo gatu isin akka rabbii ta'a jette mana warra abbaa warraa isheetti deebi egaa duutu jiraattus jedhee akkanatti anuu ilmoo nurraa cittee jiraataa turre. Amma immoo duratti yoo dadhabaan akka keenyaa sangoota laata kennata namni san harkaa sangoota laata fuutaan wayinuu keenya dabarsitu jedhan duratti lafa kiraa midhaan innaa dadhabnuu waan argine gurgurre kiraa kennan namni harkaa kiraan fuu duratti waan cabe waan bade mana naa ijaarru uummata keenya wajjiniin kan isaanii dhaqnee ijaarre kan keenya dhufanii nu ijaaranii akkanatti waliin jiran namni dhufee asham nuun hin jiru yoo ollaatti zargiin tokko jiraate nuti iddoo kanatti qoodamne iddoo kana ta'e assaaba eenyuun guddaan nurra qaqqabee rakkinni guddaan kan otoo hin dhugin machaan kan otoo hin rafin nama bulchu nurra qaqqabe atotoo uummata wajjiniin otoo duune yoo duune boo'ee nu awwaalee akka duudhaa namaatti yoo namni du'e immoo dhaqnee akka duudhaa namaatti awwaallee jiraanne ishee asii katamaatti yoo nu amma kana haree nu galche bara tokko yoo inni harka nurraa fudhate eessa ta'e waan iddoo seennu hin qabnu uummata Oromoo keessaa gara seennu waan hin qabneef uummata Oromootti nu dabalaati uummata keenyas gaafadhaate akka waan nuti waan isaan goone hin rakkate uummanni cichi uumaan koman obboleessa keenya tokko qobbii nutti mursiise uummatichas hin koman obboleetti keenyas hin koman ilmoo keenyas hin koman ollaa keenyas hin koman isa tokko qobbii nutti mursiise waan ta'eef uummata keenyatti dubala yoo duunee nu awwaalan yoo du'an isaan awwaala boo'icha walii dhaqna akka durattiitti walii dhaabanna daboo kana nu walii haamna qonna kana nu walii qonna ciraa kana nu walii cirra halkan wal biraa sirbaa bulla adda gaafa waraanni kun dhufe iddoo kana qaqqabeeti namni kun namumayyuu ijaan arraane karaa mataa kan keenyas utuun dhugin kan machaan tatta bu'aa godhan isintu beek si'achi dandeenyeen qoonfaru si'achi dandeenyeen waan dhufu hin goon si'achi namni sangoota laata nutti hin kennat si'achi namni kiraa nutti hin kennat qabeenya keenya isin lubbuu keenya wajjin isin faana godhaan isin akka nafseen keenya bakka isin keessatti akka ta'an qullaallee uummanni keenya deemna qullaa faana deemna yoo deemte deemillee hoo jettan isin faana deemee amma dadhabbinnati keessa kana nutti dhufee silaa dadhabbanni akka keenyaan rafata waan rafachuu dadhabne waan obboleessi keenya isin nummii uummanni kun nummii shamisii tokko takkaa nutti hin binne caammaa tokko takkaa nutti hin binne motora eenyu tokko takkaan waan hin goone kun iddoo kana kan qubate barumsa nurra qaba takkaa haafuu jedhee maqaa kun beeku maqaa hocoo kaanni yoo natti kennan beekee kana hin jiru kana uummata machii guddaan taane akka sammuu taane iddaman isin faana baaneeyyuu nama lafa biyya keenya duratti keessa deemnu argine nama duratti afaan gaarii nutti dubbatu ani hin beeku afaan amma waraanni kun dhufee natti dubbatu isa kanatullee afaan tokko beeka afaan amaaraatti itti dubbata malee hin beeku rakkoon akkanaa nurra bu'eedha rakkoo kanaa kan nu falu isiniif rakkoo. Hayyee gamanamumaan qaamota mootummaa akka waan isin duutanitti waloloo sobaa qilleensarra facaasaa tureef dhaamsa yoo qabaattan. Egaa kun waan soba fagaate kan jedhamu kanumaan maal uummataan lafa jiru kaa'uun kanumaadha. Duunee lammata deebinee galle maatiin nuti geggeessinee ijoollee amma 21tti geggeessine qe'ee jiru nuu bilbiluu daandiitti bishaantu nyaate moo rukutamanii du'an teenyee wal bira teenyee maatii amma 21 geggeessine nu immoo kunoo kana keessa jirra yoom duun kan diingata kan inni irra buusee du'e ammayyuu kan diingata kan inni irra buusee du'e kan ajjeesu buleessin odoonni sana kaa'uu baate waraanni tuksii gadi nutti hin fuudhu nutti hin tokkotu waan xiyyitiin naannoo keenya tokko ufin kan haala tamu isu ammum kana kanaaf nuti nagaa qabna wanti nuti taane hin jiru maatiin gorfamee tarii deebi'ee gale kamisinii wannaa ammaraachi kennaniifi maatiin wayya lakkii waan hin beekne taaneet biyyarraa fo'amne jedhee xiqqaa amma guddaatti dubbataa oolanii qila kana waan ta'eef wanti nurra qaqqabee hin jiru wanti namni du'e hin jiru qaanii dhaaggaataa fi kan du'e immoo du'e malee wanti idda qabame namni kana jedhee tana jedhee nama hundaa'uun gaafuma taanillee nu gaafate har'a kun wal arge kanarratti hojjetuun malee bakki hojjetuun jira iddoo nyaata iddoo dhugaatitti malee xaaliyaanii afuran xaaliyaanii eenyu deemte goota Oromooti ilaala eessaa ka'ee yeroo dargii keessa beekamee abaa'oo jedhame malee Oromoon takkumaa lolan deemne abbaa injifannooti immoo
oduu tokko ta'e Ameerikaan malee rukutee jira. Nuti waan tokko waan qaniidhaa fi tuskii keessatti lola keessatti waan ta'e obboleessi keenya waan du'e nuti maatiin keenya xiqqaan guddaan kabajamee inni maatii baatu ijoolleen maatii baatu manatti galtee nuti warri immoo jaarsaa yaada fudhanna jedhanii waan bisan malee wanti rakkinni karaa mara Itoophiyaa Oromootiin wanti rakkinni nurra qaqqabe hin jiru. Ammas nuti wanti nuti isinitti dubbataa jirru wanta kana nurratti dhufnaan ofii goonaa humnaan si hin qabnu malee gara keessanitti maqanna malee namni tokko uummata amma kanaa fuudhee tokko yoo geesse yoo gaaf tokko nama biraa dadhabe nigdii hin beeku saamunaa gurguruu hin beeku haala dandeenye waliin fuunu gabaa dandeenye nagarnee eenyuun jennu qonnatti guddanne gabaroota nuti duunullee uummata Oromoo maraa keessatti Oromoo maraa yoo duune nu geggeesse akka du'aa nu geggeesse nuti isaa yoo du'an geggeessine biyyoo kan walitti wanti jiru biyyoo yoo isaan du'an abbaa dura du'u rabbi beeka kan du'u geggeessine kan du'u immoo kan yoo isaan du'an immoo isaan geggeessine walii boonye du'a waan hin hafne kana akka nu gootan biyyi keenya Oromoo maraa kan hin jedhu kana akka keewwa. Ayyee uummata Oromoodhaa fi dhaamsa yoo qabaatan ganamumaan carraasiniif kenna. Bareeda galatooma. Wanti nuti jennu maa inni egaa waan jiru namni waan ma argee waan maal fakkaata jedhee amma illina isaa kana ibsa. Oromoon kun takka lolan dhiif takka abbaan injifannoo takka baay'inaatti takka maalitti waan gaafate immoo gaafin tun guututti takka hin deebineef. Kuni kan maanti inni fidu maka lafarraa lafa wal fixuu taati malee maal jedhee yaale laatiin baqataa xaaliyaan hin argattu inni kaan shiftaa ta'e inni kaan xaaliyaan jala gale. Deebi'aniiti maal jedhan jecha tokko በጦርነት ማን ናይራል ያገሬ ልጅ ባንዳሎም ብሎ መበታታኑ ተፋኝ ያሉ ለብየባ ጆሌ ብየባ ኮቲ ሎላ ማልት ፈካታ tokkummaa dhabuutaaniiti malee nuti ilmoon Oromoo tunni beekan inni iddoo guddaa jirus itu kana wajji wal utubee walii galee sagalee tokko taasifatee dhimma mataa Oromootichaa qaqqabu haal Oromoon iddoo guddaa taa'ee biddeen nyaatu isa xiqqaa jiru maan uqamni kee otoo jennee waliin mari'annee maaltu nu wata fuuldura keenya maal nu wayyaa biyyattii Oromiyaa kana maal wayyaa kan nuti duulee nu nyaataa jiru kaaminni maa nyaatamna otoo bal'inaan qabnu otoo abbaa qabeenyaa taanu qabeenyi keenya maa badaa wal waraanti kun otoo akka kan kooti dhaabate namni taa'ee walii galee waan kan ibidda kana dhaamsa otoo dhaamse immoo guyyaa muraasa keessatti Itoophiyaan Ameerikaadhaan mo'atte garuu addaan diigamuun kun ana akka kan kootitti uummanatti hin tolle. Obboleetti ko achi ta'e isin waraana in Oromoodha kunu amma wajjin dhalate isin Oromoodha ilmi koo caakkaa jira ilma koo tajjeete bu'aansaa maayinaawo maa inni bu'aansaa wasiila ta'aaf yoo kana jeete irra tura rakkinni maa inni jedhee gadi bu'anii maa mari'achiisee maadhaaf wal madaalee gara ta'utti maan qajeellee garum fuulduraatti amma rabbitiin dandeessise marii uumame hawaasuma keenya keessattis darbaa dhaabati marii nu uumaa inni darbe inni dhume Rabbi immoo fuuldura keenyatti gara gaariitti nu abobbaasuuti hin jedha. Mata Oromoo maal dhaabna fillee nuti uummanni Oromoo nageenya waan jaalatuuf misooma waan jaalatuuf inni barachuusaa waan jaalatuuf inni nagadu bu'aa barbaadee waan jedhuuf inni ijaarrachuu barbaaduuf inni barsiifachuu waan barbaaduuf nageenyi gaariin nuuf bu'ee araarri gaariin Rabbi biraas biraa Oromoo biraas nu dhufee nageenyi bu'ee araarri gaariin bu'ee gaafuma tokkollee waraanni akkanatti gara naan dhufee walaariyaa tokko nageenyi dhufee wajjin nyaatee wajjin dhugee araara gaarii Rabbi gidduu keenyatti fide daa'imni abbaaniif ilmi walitti dhufee ollaaniif ollaan walitti dhufee durattiitti wajjin nyaate akka durattiitti wajjiniin bulee akka durattiitti naqatu wajjiniin nyaate qalatu wajjiniin nyaate kadhatu waleenyu jedhee du'u walawwaalee kan hin barbaadu nageenya akkanaan barbaadaa jira mara uummata Oromoo. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan isiniif dhiyeessaa ture gaaffii fi deebii maatii Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa lola keessatti booji'aman waliin taasisnedha. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Isinis argamtanii yaada keessan dhaggeeffattoota keenyaaf waan nu qoddaniif galatoomaa. Kan isinii waliin ture ana Leenjisoo Digaatii horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.